Galmada Kenya igasena Kenya Kalleta tokkumma bilisumma Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa Duratti mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaanii baay'inni jajjabee Duratti mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaanii baay'inni jajjabee Kan rafe dammaqsa wayituuf walalonke Lakaawaameen dhumuu hibbuuf maqmaqsike Kan rafe dammaqsa wayituuf walalonke Lakaawaameen dhumuu hibbuuf maqmaqsike Galmada Kenya igasena Kenya Kallacha tokkummaa hundee bilisummaa Akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota Oromiyaa 11 irraa oduu gaddaa isin dhageessifna. Gameessi artii Oromoo Dr. Ali Birraan kan jaarraa walakkaaf hojiiwwan artii barri irraa hin dabarre Itoophiyaa irra dabree sadarkaa addunyaatti dinqisiifannaa olaanaa argatan du'aan boqotanii jiru. Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibsa gaddaa galgala kana baaseen gaaddisa artii Oromoo falmaa bilisummaa fi walqixxummaa dhala namaa kan ta'e Dr. Artistii Ali Birraan du'aan boqochuu uummata Itoophiyaa maraaf addatti ammoo uummata Oromootiif gadda ulfaataadha jechuun maxxansee ture. Xiinxalaa siyaasaa fi ittaanaa dura taa'aa obbo Jawaar Mohammad hafuurri sabaa kan waggoota kurnoota dheeraaf uummata ofiif dhamaa ture nu dhiisee jira jechuun fuula Facebook isaa irratti maxxanse. Adeeroon keenya waan Rabbiin isaaf kenne hundanuuf kennee deemees jedhan. Obbo Jawaar akka jantii Dr. Ali Birraan jireenya isaa guutumatti kaayyoodhaan nama jiraate ta'uu ibsuudhaan ofii isaaf osoo hin taane namoota baay'ee jaalatuuf jiraates jedhan. Nagaan boqoddo hanga wal arginuttis jechuudhaan goolaban. Barreessaan qorataa hawaasaa aadaa fi seenaa fi artii Dr. Gammachuu Magarsaa Ali Birraan umrii isaa guutuu nama artii Oromootiif jiraatedha jedhan. Ali Birraan ijoollummaarraa ka'ee waa'ee Oromoo karaa walolootiin osoo boodatti hin jedhin nama waan baay'ee hojjetedha. Artistiin gameessi Ali Birraan dhukkubsatee jalqaba onkololeessarraa kaasee wallaansarra jiraachuun himamaa ture. Gameessi ganna 75 Ali Birraan ammaan durallee dhukkubsatee biyya keessaa fi alatti erga yaalameen booda wayyaa'ee ture. Ali Birraan guddina artii Oromoo qofa osoo hin taane kallattii guddina siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo akeekuun injifannoo uummanni keenya har'a goonfateef nama gumaacha qaalii taasisedha jedha ibsi Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Oromiyaa baase kun. Gumaacha artistii Ali Birraan taasise dhaloonni bara baraa yaadata kan jedhu ibsi gaddaa bahe kun artistii Ali Birraan nama artiif amanamee uummataaf jiraate waan ta'eef sirboonni isaa Itoophiyaa biratti jaalala sadarkaa idil addunyaatti ammoo dinqisiifannaa guddaa argachuu danda'aniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Ali Birraaf jannata uummata Oromoo dinqisiifattootaa fi maatii isaatiif ammoo jajjabina hawwa jechuudhaan sirna gaggeessaa goota kanaa raawwachuudhaaf koreen Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin hoogganamu hojjechaa jiraachuus eere ibsi kun. Artisti Ali Birraan jaarraa walakkaa dabreef guddina artii Oromoo keessatti gahee guddaa nama gumaachaa turedha. Ali Birraan afaan Oromootiin alattis afaanota gara 5 ta'aniin akka weellisaa ture seenaan isaanii mul'isa. Dhimmoota aadaa, afaan, hawaasummaa, siyaasaa, qaroomina, ispoortii, jaalala, walqixxummaa fi kan biroo hedduu irratti weelleewwan dhaloota irraa dhalootatti dabraniin beekama. Bara 1948 Dirree Dhawaatti dhalatee umrii isaa ganna 14tti baandii muuziqaa hiriyaa jaalalaa keessatti weelluu kan eegale Dr. Kabajaa Artistii Ali Birraan badhaasa umrii guutuu Odaa argatee ture. Kana malees jireenya isaa muuziqaa waliin waggoota 50 ol dabraniif tureen sirboota 260 ol sirbuun hawaasa Oromoo addunyaa garagaraa irraa badhaasota 30 ol argatee jira. Oromiyaa 11 isaaf jannata, maatii firoottanii fi hawaasa Oromoo hundaaf jajjabina hawwa. Sabaleo, Kuramaleo, Kuramaleo, Sabaleo, Kuramaleo.
maleoo.